dubartii dheengaddaa Ameerikaadhaa dhuftee dargaggeessa Dirree Dawaa fuutee Kadirii fi Roozaa gidduutti guyyaa har'aa kana wanti ajaa'ibaa ta'ee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo ajaa'ibaa hedduu kan nama garramuu fi baay'ee kan nama garramu isinii qabannee deebinee jirra. Egaa odeeffannoon keenya guyyaa har'aa waa'ee dheengadda kanaa abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii kan wal fuudhan dubartii Ameerikaadhaa dhuftee Roozaa kan jedhamtuu fi akkasumas illee dargaggeessa Dirree Dawaa Kadir kan jedhamu dheengadda kanaa umriin isaanii gargar fagaachuudhaan namoonni hedduu garaagaraa karaa tiiktaakii dhufanii kan qeeqaa turan isaan irratti hundoofnee odeeffannoo haaraa qabannee isinii deebinee jirra. Egaan isinis illee amma dhumaatti nu wajjin turaa. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu chaanaalii keenya kana sabskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti gochuun illee namoota hedduu qabsiisaa ni jenna. Egaan gara odeeffannoo guyyoo har'aa qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya hundumti keessan iyyuu beektu jechuudha. Dheengadda kanaa akkuma beekamu dubartii umurii waggaa 50 keessaa kan taate akkasumas illee dargaggeessa waggaa umurii 20 keessaatti magaalaa Dirree Dawaa argamutti heerumtee kan turtedha jechuudha. Egaan yeroo isaan wal fuudhan sana namoonni garaagaraa illee karaa sooshaal miidiyaa kana dhufanii umurii amma kana walirraa fageessanii kan wal fuudhan qabeenya isaa malee wanta garaagaraa jedhanii namoonni baay'een karaa toora feesbuukii kanaa fi akkasumas illee toora sooshaal miidiyaa garaagaraa tiiktaakii kana irratti namoonni hedduun haasaa turanii jechuudha. Egaan guyyaa har'aa kan ta'e immoo wanta baay'ee nama garramuu fi wanta uuman jechaa turedha jechuudha. Egaan akkuma beekamu dargaggeessi umurii waggaa 20 wayii Kadir kan jedhamu magaalaa Dirree Dawaa keessa kan jiraachaa turee fi isii dubartii waggaa 50 kanatti dheengadda kan hirume guyyaa har'aa kana qabeenya Roozaa hunda isaa sassaabbatee badii jechaa jiru jechuudha. Daawwattoota keenya isinis illee karaa tiiktaakii dhufuudhaanii boo'eessee wantoota garaagaraa illee dubbachaa turte jechuudha. Egaan dheengadda kanaa wal fuudhanii namoonni garaagaraa tiiktaakiidhaan qabeenya jedhee itti hirume malee wantoota garaagaraa jedhanii illee odeessaa turan jechuudha. Egaan wantichi kun ammas ta'ee jira jechuudha. Kadir kan jedhamu dargaggeessi magaalaa Dirree Dawaa sun qabeenya ishee hunda isaa sassaabbatee maqaa isaatii jijjiiratee fudhatee sokkee jira jechuudha. Kana malees bilbila isin kaasuu wantoota garaagaraa jettee illee dubbatti bu'aa turte jechuudha Roozaanii. Egaan daawwattoota keenya kunoo guyyaa har'aa kana dheengadda gaa'elaaf ammoo wanta kam ta'a itti deebi'aa jechuudha daawwattoota keenya. Egaan isinis illee yaada keessan immoo gara wanta kanarratti kan qabdanii wanta inni godhe kun sirriidha moo jalqaba wayyuu isa yaadee kan jedhu illee wantoota garaagaraa yaada keessan immoo Komentii jala nuu kaa'uun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo keenyarraa immoo amma dhumaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraa amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.